Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii. Ramadaan Kariim jennee jirra. Ramadaan Kariim. Ramadaan gaarii akka ta'u isiniif hawwina. Tamaam shawuu Oroo laayik godhaa. Diskiraayib godhaa. Asirratti gorsa adda addaa dabarsaa jirra waan ta'eef karaa channel YouTube Tamaam shawuu jedhu kanaan akka nuti agarsiisan abdii qabna. Inshallah ta'ala xinnoo baay'ee saasoo barbaadaan jiru Ramadaan waan ta'eef bagattiin geessan isin jenna. Ramadaan Kariimii nama amasallee itti dhiibuu abbi isin taasisu. Inshallah ta'ala galatoomaa ulfaadha. Naaf jajjabaadha. Inshallah ta'ala waan jettu rabbiin nuuf laaffise nama jirra. Ramadaan kun Ramadaan milkii akka nuuf ta'u abdii qabna. Inshallah ta'ala yoo rabbi jedhee kaafataalee nama rabbitti dhiibu rabbi nu haa taasisu. Gara channel Tamaam shawuu jedhu kanaan gorsa baay'ee argattan waan ta'eef laayik gootanii sheer akka gootan abdii qabna. Ramadaan kana wajjin wal qabsiisee sagalee illee xinnoo nu dhabaa jirti. Kanaafuu galatoomaa ulfaadhaan isiniin jaa.